Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nagaa fayyaadha dubartoota biyya kabajama har'aas deebi'ee dhufeetiin jira. Har'as weesii akkasii dhufeetiin jira. Otoo gamatti hin dabalan hin jiru. YouTube channel keenya dan jajjabeessa isin jenna kana tokkoon jirta kattolii dubana beeytan subscribe godhaa notification on godhaa bantu gadhiifnu videos seenaa qoptu ammas waan gama barnoota keenyatti bakka noortu so guna kan tadi wede kawan di gua tani kajal kawak na dona ya kagadoy na amma kana nato kana gubbanate afan yo fadana kan doftani jejel chu dan de sanja chu se ay wanen duran jejel def wala kada do fedna amma english fada barres okenya halutin barreta kayaknya Ahmad Suleh aku nak kena barresa boda du fetin gara kana mara de jilada afana mara jil sudah kana antuka fetin katuka oh akasin na kayira ichu waan feetana fedani kasase barreedani isiniif qayyara afaan feetetti isiniif qayyara jechuudha. Amma fakkeenya afaan biraate qayyaruudhaaf fakkeenyaaf arabiidhaan maqaa kiyyamma dhiifama arabiidhaan isa sanamma arabitti haa qayyaraadhu. Kasih qayyaratanii waan amma bakka kanatti maqaa kana koppii godhachuu dandeessan koppii godhatanii fudhachuu dandeessan feetan share godhuu dandeessanii sagaleen ni jira sagalee please wait naan jaa koppii godhattee fudhachuu dandeessa jechuudha. Koppii godhadhe teekstii kana gana asirratti barreeffama bakka biraatis fiddanii asitti poostii gootanii koppii qabaatan asitti fiddanii afaan ta'esan asitti hiikkachuu dandeessanii jechuudha. Afaanota addunyaadhaatis maqaa isaatii wajjin isiniif kaaya
biyyatti sana afaan maaliif dubbatti akkasitti buufadhaati itti fayyadamaa itti hiikkadhaa isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif galatooma.